Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota keenya hamma kan isiniif qabannee dhiyaanne akkamitti teelegiraamii irratti saantiima 20 sa'aatii lama fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Maamila keenya warri hin taane ammoo maamila keenya ta'a subscribe gochuudhaan like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ammuma gara teelegiraamii keenya keessa seenaa jechuudha. Teelegiraamii kamiyyuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf pilaasii kana keessa ni seenna. Harka mirgaadhaan kan jirtu keessa seenuudhaan seetingii kan jedhu keessa seenna. Seetingii kan jedhu keessa erga seennee booddee data and storage kan jedhu kun akka kanaatti babbanamee dhufaa jechuudha. Kun gaafa akka kanaatti babbanamee jiru ofiisaadhaan buusaa ofiisaadhaan maal godhaa birrii keenya ni fixaa jechuudha. Haala salphaadhaan immoo kana irraatii coccofuudhaan saantiima 20 sa'aatii lama fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo akkamittiin seetingii keessaa seenuudhaan akkamittiin teelegiraamii appii tokko malee cufuu dandeenya kan jedhu sitti agarsiisa. Privacy and security kan jedhu kana keessa seenuudhaan security kan jedhu jalaatii passlock kan jedhu kanatti bu'uudhaan inter passlock kan jennuun jedha. Haala kanaan kana itti guunnaa passlock kan mataa keenya itti guunnaa jechuudha. Haala kana ergatti buunee booddee namoonni fingerprintiidhaan silkiin keessan ta'ee fingerprintii ta'aa jechuudha. Fingerprintii wajjin nu hojjetaa jechuudha. Haala kanaadhaan nu fidaa jechuudha. Pilaasii keessa amma deebi'een galee isinitti agarsiisa. Kun haala kanaan pilaasii keessatti deebi'een isinitti agarsiisa qo'aa dhiifama. Pilaasii keessa gaafa galtanii paaswoordii nu gaafataa jechuudha. Kun confirm fingerprint to continue dha. Ani fingerprint dha silkiin koo waan ta'eef kun ona abbanee jechuudha. Haala salphaadhaan bilbila keenya irratti saantiima 20 akka sa'aatii lama fayyadamuu dandeenyudha. Inni kuni kan adda biraan immoo akkamitti teelegiraamii tokkoon akkaawuntii 2-3 fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Teelegiraamii tokkoon amma fakkeenyaaf akkaawuntii 2-3 fayyadamuu hin danda'an pilaasii tokko qofaadhaan jechuudha. Haala kanaadhaan harka mirgaa kan jedhu suba silaatti buunee adda account kan jedhu kun iddoo kana jira. Adda account kan jedhu kanatti lakkoofsa bilbilaa akka gaafa jalqabaatti nuuf fidaa jechuudha. Erga saniin booddee haaraa itti guunnaa jechuudha. Kun asirratti amma fakkeenyaaf pilaasiidhaan lama fayyadamaa jira jechuudha. Haala kanaan lama fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kan biroon immoo zemiidha. Zemii jechuun hiikkaansaa teelegiraamiin keenya dudduubni isaa akka inni bareedu nuuf godha. Dugda duubni isaa akka inni bareedu nuuf godha. Zemii kana zem jechuudhaan teelegiraam zem hedhee kan jiru jira. Barbaannee ergee buusneen booda zemiitti bu'uudhaan nuuf jijjiira appilaayi goone jechuudha. Amma daataa koo banamee sababa hin jirreef ishii jedhee naan buusu. Yookaan immoo kunoo kelariidhaanis godhachuu ni dandeenya. Kunoo haala kanaan kelarii kanarra jira. Amma fakkeenyaaf zemii kana diimaatti jijjiirrachuun barbaadeen kunoo teelegiraamiin koo haala salphaadhaan diimaatti jijjiirameera jechuudha. As keessaatii fakkeenyaaf immoo kontaaktii keenya keessaatii bilbila keenya keessaatii bilbilii namootaa yoo badeera ta'e haala salphaadhaan kontaaktis kan jedhu keessatti bu'uudhaan kunoo kan nama hundaa as keessa naaf naqaa jechuudha. Namoota bilbilli koo keessaatii badanis naaf naqaa jechuudha. Kana keessa seenuudhaan fudhachuu nan danda'a lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Haala salphaadhaan lakkoofsa bilbilaa badellee deeffachuu ni dandeenya jechuudha. Giruupii illee banuuf kun haala kanaan nu bana. Waa'een teelegiraamii baay'ee salphaadha. Saantiima 20 sa'aatii lama fayyadamuu ni dandeenya. Teelegiraamii appii tokko malee cufuu ni dandeenya jechuudha. Galatooma warri chaanaalii koodhaaf haaraa taatanii maamila ta'uu hin dagatinaa subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaatti bu'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Barumsa itti aanuun akkamitti wifi cabsuu dandeenya kan jedhuun isiniif qabadhee dhiyaadha. Galatooma ani Simoodha. Simoo Teekiraatii. Chaanaalii keenya YouTube Simeeraa Beeyyaa jechuudhaan argachuu ni dandeessu. Galatooma.